beektaa jechuudha. Mallattootti godhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ka uumamni tokkollee hin qabne Nabi Muhammadin qofatu qaba alayhi salaatu wassalaam asirraa. Achi asirratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaaniif godhe jechuudha. Isiin sanii Salmaan al-Faarisiin gaafa dhufeetiin jedhu isiisan laaleetiin beekeen jechuudha. Macaafa keessattuu dubbatamee jira. Isaayyaas jarriin jijjiirti malee. Wanna gatiitti isaarra mootummaan isaa isaaf kaamee jira jedha mallattoodhaan. Mallattoon isaaf kaamee jira jedha gatiitti isaarra. Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam waan isaarra dubbata. Garuu ammoo jarri Yesuusiif dubbatame jedhanii jijjiiran malee. Kanaaf macaafa keessa siyaa fiduu jennaan hin dideenni. Osoo macaafa keessa naaf jedhee fi ni fidaaf. Mallattoodhaan chaaffama Yesuusiyyuu dubbatee jira. Mallattoodhaan chaaffama jedheetiin dubbateetiin jira. Mallattoon chaaffefamu jechuun isa kanaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala asirratti Nabiyyiin Muhammad alayhi salaam kaa'ee katifa yookaan ceekuu kana irratti Nabiyyiin aakhira zamanaa dhufu ka addunyaa kana moo kan mootota gurguddaa caccabsu Nabiyyiin suni Nabiyyiin teessoo Daawit dhaalu Yerusaalemin dhaalu Beetal Maqdisiin dhaalu bakka kanarraa mallattoo akka qabu macaafni isaanii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti ni dubbata. Lakkoofsa tokko irraa kaasanii dubbisan biyya Arabaa keessa Nabiyyiin akka dhufu Nabiyyiin sun asirraa akka qabu ni dubbata. Mallattoo qaba ceekuu isaarraa jedha. Gatiitti isaarraa mallattoo qabaa jedheetiin dubbata jechuudha. Mallattoo mootummaadha. Isaan ammoo isa kana fuudhanii Yesuusitti galchan gixxim. Mallattoon kun kam inni waati jetteen mootummaan gatiitti isaarra jira waati jetteen inni kun hafuuraan siiqal hafuura jedhan inni kun. Osoo sila akka macaafa fudhatanii deemanii macaafa Isaayyaas boqonnaa 9 irra dubbatamee jira waa'ee Nabiyyiin Muhammad alayhi salaam gatiitti isaa irra waan jiru sun. Inni sun gatiittiidha kaatamu nubuwwaa jedhama. Kaatamu nubuwwaa jechuun mallattoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyii xumuraatiif Rabbiin kennee. Isa kana ka macaafa duraanii keessatti illee dubbatame. Inni suni ka Salmaan al-Faarisii waggoo dhufu waan san argeetiin itti amane namoonni baay'een isaadhaa kan arganii wanna jedhaatiin turanii inni kun isa kana isiniin jechuudhaaf. Ana sun maalikiyyuu ni dubbata waan kana wal qabateeti. Akkasiidha tole. مثل زر الحجلة يعني حديثني بخاري تكون مثل زر الحجلة جدا أكا كله ونا أكا كله داكير أكاس سجلين كيني فقط صح؟ أبدي تكون في يوجراتي أسمعوا فني أستاذ أول حاجة ما قرأتوران برا سيادة تسورون كلو كانوا يتوبي في دمارتن فالميلة الأستاذ أول كان درا قرأ هندو قلتي أسرع قلتي جرا فكرنا في النورا يقالي باستر أتي والنجد أتيه تولي عبد الفتاح تفوف اوكي هي ان شاء الله ابدي نسدبته برباده توري استاذ دور صورت جزاكم الله خيرا سنين جنا ربي نمري كيسان سنا بركه تشيسو علمي راني سني هذا بلو فهمي راني سني هذا بلو سني دبلتان امو وانت اسان تنطلو قباتني نما ابان اسا هم بكمني في نما ابان اسا بكميو اكمتي ولي مدالما توكو اسا كنادا اسان نما ابا هم بكمني اكمتي هردفن yoo inni diqaalaa ta'e hoo akkamitti beekan yoo inni hattuu ta'e hoo akkamitti beekan zarii isaa ka hin beekne abbaa isaa ka hin beekne eenyummaa isaa ka hin beekne ka isaaf dhugaa hin ba'amne akkamitti hordofan ka rabbiin ragaa isaaf hin baane akkamitti hordofuu danda'an tokko isa kanaadha akkamitti waluuyyuu madaaluu danda'an gaafii jettu qabaa nama abbaan hin beekamne dhiisaa nama abbaan beekamu ka zariin isaa beekamu ka nabiyyoonni illee isaa dubbatan asiin dura tinbiitiidhaan illee isaa dubbatame ka qur'aanaan illee rabbiin ragaa isaa ba'e hordofaa nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam ka jedhu irratti dubbadha ustaaz inshaallah. Ayye bareedaadha wallahi yaadii kan kee yaada gaariidha. Waa wal bira qabamu miti duruma jechuudha. Waa wal bira qabamu miti. Iyaada tayyoo taate ustaazara waan kana dubbatanii turan tibbeessoodhaan erga sanii kiristaanonni sirbaa turan nu sodaatanii wamaamu jedhanii kun waan wal bira qabamuyyuu miti duruma. Sababni isaa maali? Phaawulos abbaa isaadhaan beeknu jedhan tole. Barattoonni isaa eenyuunfaa warri isa bira isa wajjin ture jennaan hin beeknu jedhan tole. Nama barattoonni isaan beekamne nama abbaan isaan beekamne nama waa'een isaadhaa namatti hin himamne. Tokko akkamitti dura Nabiyyiin Muhammad alayhi salaam waan wal bira fidaniyyuu miti si galte waan fagoodhaati. Nabiyyiin Muhammad alayhi salaam waan biraati.
Sabasaniif jecha bar inni waa hedduu irratti haasawaatiin ture. Isa kanaadha. Dhugaa kan keeti. Laakiin amma alhamdulillah bira dabarreetiin jirre isa kana. Ayyee Sheekh Abdulhafiid. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جلق برتي أكما صومات وري دعائي ما قمتشو يرو تكو تكو جتشو تبا نمنيك اندي فتلي لما حركا غتا جلق برتي جتش شيخ الإسلام تيمية تكو يادت دي سنس مال جدا إذا أراد الله نشر دينه هيأ له من يعارضه جدا ربين إسلام ما إسا كان ببلئسو يو بربادي نموت إسا أفود أبتن أكما سن شبها غرغراتو بايئتا شبهان سنين مو أكا إسلام ما كن ببل أتوف أكا نمون إسلام ما هبتني في كأوم سج إماتا آجتشو حقيقة جلق برتي إسا كان يادت دي لما فارتي أستاذ أول حقيقة فتنون ما كيسان دري الرابينا هاتو وانتي أني ياد أما سغنتا نمو ياد غرغراك أبا متى دوري باولوسي نوكاسو هادا برولي حالان برباچي سارا جريتين أمانا سبب بينيسا واي نبي محمد وليس مدالو أبو نميشان كناكا أمانتا كريسانا أمانتا نبي الله عيسى سن keessa seenee diigee isinillee gubbaadhaa gad diidanii jechuudha. Kuni waan ijoodha. Sababbiin isaa tooftaalee garaagaraa fayyadamee namni kuni amantaa Nabii Allah Ciisaa san jijjiiruu danda'ee jira. Ala taa'een diine seenaa keessatti yeroo baay'ee akkuma isinirraa dhageenyu akkuma kitaaba garaagaraa irraa arginu namni kun tooftaalee garaagaraa baafatee karaa gubbaatiin diiguu dadhabee jennaan keessaan isaan fakkaatee amantaa kana jijjiiruu danda'e. Kanaaf mata duree kanaan kaatanii gubbaarraa amantaa san inni diigamee jennaan kiristaanummaan diigamtee jirti jechuudha. Kanaaf barnoonni har'aa moorka duraa caalallee barnoota beekumsa qabuu jedhee amanaa. Sadaffaa wantoonni yeroo hedduu hubannu walfalamiin akkanaa kunniin munaadaraan akkanaa kunniin yeroo taasifamutti islaamummaan gaafilee addunyaan tun dhiyeessitu hundaaf deebisaa qabaachuu isiiti. Inni biraa yeroo baay'ee munaadaraa keessatti wanti ka'u shubhaalee garagaraati. Shubhaa sanitti immoo bakka dhiphisuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf shubhaaleen duraaniin ummanni nasaaraa kaasaa ture yookaan ummanni kiristiyaanaa kaasaa ture irra hedduun isaa deebisaa argattee jaalalaanuu haa ta'u dirqamaanuu haa ta'u gataa deemaa jiranii jechuudha. Kunis immoo haalaan na gammachiise. Keessatti waa'ee Aayishaatii wal qabatee wantoota garagaraa jechuudha. Kunniin bifa kanaan kennamaa deemuun haalaan barbaachisaadha. Keessatti amma ulamaa'iin warri duraanii ka akka Sheekul Islaam Teemiyyaa fa'a akka Ibnul Qayyim al-Jawziin fa'aati kunniin hundi yeroo waa'ee nasaaraa waa'ee kompaaraatiivii kanarratti hojjetan kutubni isaanii irra hedduun arraddu ala shubhaati. Shubhaalee irratti deebisuudha jechuudha. Kunis xariiqa kanaan nu dhufuun keessanillee xariiqa haalaan barbaachisaadha jechuu barbaadeeti. Inni biraa islaamummaa keessatti sananni jiraachuudha. Wallahi kunis wanti tokko tokko soma dur beekan yeroo ka'utti haaraa namatti ta'a. Wanti tokko akka waan har'a dhagaa jiranii wahii yeroo tokko tokko namatti fakkeeffama. Islaamummaa keessa sananni jiraachuun fakkeenyaaf taariikha Nabi Muhammad yeroo isin inni kaasuudhaaf yaaletti Rasuulli Rabbii abbaan isaa beekamaa, gosi isaa beekamaa, xariiqni inni hawaasa keessatti jireenyi isaa maal akka ture kan hunda yeroo kaasanii jihaa Phaawulosii gaafa dhufanitti immoo zeeroo ta'uun isaa kunis islaamummaan sanada qabaachuudha. Walumaa galatti mata dureeleen akkana hattan wanti garigariin barbaachisaallee ta'uu dhabu ixxiraaraan namni cinqamee waan saniif akka misin raawwattan kana jechuudha. Tarii akka keessanitti wanti kun hafiinsi hin jiru ergaa gaafii kana nurra barbaadanii jettanii itti seentanii garuu an akka kiyyatti bal osoo isiniyyuu waan kana kaaftaniyyuu haalaan gaariidha jedhee yaada. Akkuma isinii kaase sababbiin isaa bu'uurri guddaan ragaan guddaan isaaniif Phaawulosii waan ta'eef Phaawulosii kana eenyummaa isaa hawaasa barsiisuun
haalaan gaariidha jechuu barbaadeeti. Ammas itti nuuf fufaa fuuldurri keessan ifaa jechuu barbaada isinitti hin dheeressu. وعلى هذا أكتفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركاتنا شيخ عبد الحفيظ. دوران عبد الحفيظ ما جداني أبو أما شيخ إيراني بكتنا زين شيخ إيراني أما سمو فولو قداني يا جماعة إفادو كاين بيكتن نفكا على فيسبوك الرتي أموني يدوني سانين بيسانين بيكتني لو تلفا أفاج الجبال ربي سبحانه وتعالى هجبسوني ربي سبحانه وتعالى بركاسني أقول عندك يسنيفو أيه أين يومي كان برا كان دبتو سيا في رفيق اللي توكي إسلام كذا توكي دبت داتي أبو الرمنك أبيجر والله الرمنك أبيتين جرا هاي أستاذ عفوا أستاذي ديما تلفاه ما ركو تكون أبو قرون إن شاء الله إنموني فيديو جتن ثم لقطعنا منه الوتين سنة في وأن حديثك ستدبت مثلا أكا غراغرته فيديو إن شاء الله يوكا أسبه كم نجريتي هذا إن شاء الله والله أعلم إن شاء الله بإذن الله مين وانا بوسانيتي يونا إرغاني قالت فاتنا إرغاني توكو